Ayyee akkam jirtu barattoonni kan keenya kan yuunivarsiitii adda addaa jirtan keessumattuu fireeshmaan koorsii warri fudhachaa jirtanii barattoonni ekstenshiin illee reegulaarii kan baratanii kolleejii dhuunfaattis yuunivarsiitii mootummaa Itoophiyaa keessa jiru hundumaatti kan fudhatanii akkam jirtu isin jedha. Nageenyi koo bakka isin jirtanis na qaqqabu guyyaarraa paart 9 kan chapter 4 jechuudha koorsii moral and citizenship jedhu qabadhee isinii dhiyaadheera. Kanaaf hanga dhumaatti ayaataan na dhaggeeffadhaan isiniin jedha. Irraas baradhaa hiriyoota keessaniinis gaa lammata immoo YouTube chaanaaliin kun kan keessani waan ta'eef subscribe gochuudhaan like share gochuudhaan anaaf illee mooraalii yookaan immoo haamilee naa dabalaan isiniin jedha. The today's lesson is about theorizing citizenship. Theorizing citizenship. Mata dureen irraa citizenship theoryidhaan bifa theorytiin ilaaluu jechuudha. Citizenship yookaan lammummaan jedhu isa jedhu kana ilaalchisee theory maaltu jira, theoryin sun immoo maal jedha. Theorizing citizenship. Regarding citizenship there are 4 theories, major theories, and those 4 theories have their own saying. Waan jedhan qabu jechuudha tokkoon isaanii arfan isaanii. So in order to understand more about citizenship, what it is, what it could become, there are the following 4 different approaches or theories. Citizenship isa jedhu kana sirriitti hubachuudhaaf citizenship jechuun maal akka ta'e maal ta'uudhaaf immoo adeema isa jedhu hubachuudhaaf approach yookaan immoo theoryuwwan arfan asii gadi jiran kana jechuudha. Liberal approach of citizenship, communitarian approach of citizenship, republican approach of citizenship, and multicultural approach of citizenship. Jara kana laaluun murteessaadha jechuudha. Jara kana laaluun murteessaadha. Yeroo kana laallu jara theory kana arfan yoo laalle citizenship waan jedhamu hubachuudhaaf nuu salphataa jechuudha. Konseptii isaa hubachuudhaaf baruudhaaf nuu salphataa jechuudha. So let us discuss one by one. Citizenship under liberal thought or under liberalism. How scholars defined citizenship under liberal approach. Liberalism jalatti yookaan immoo liberal approach theory jedhamu kana jalatti liberal thought kan jedhamu kana jalatti akkamitti iyyuu scholars warri jennu waa'ee citizenship warri qoratan kun citizenship akkamittiin ibsan. Liberal theory of citizenship begins with the individual person and gives strong emphasis to the protection of citizens' individual liberty and rights. Under liberal thought or under liberal theory of citizenship, citizenship is begin with the individual person. Liberal theory kana jalatti theory of citizenship jalatti akka inni jedhutti citizenship wanti jedhamu kun individual person irraa jalqaba yookaan immoo nama dhuunfaa irraa jalqabachuudha. Fi xiyyeeffannoo kan inni kennu maayini focus gives strong emphasis. Xiyyeeffannoo guddaa kan inni kennu protection of citizens individual liberty and free rights. Lammii eegumsa yookaan immoo kabaja eegumsa mirgaa fi bilisummaadhaaf mirgoota nama dhuunfaa yookaan mirgoota dhuunfaa lammiilee biyya sana keessa jiraatanii. Protection of citizens individual liberty. Kana jechuun biyya fakkeenyaaf biyyi Itoophiyaatu liberaal tootii theory kana fayyadamte ta'ee citizenship irratti citizenship Itoophiyaa lammummaan Itoophiyaa nama dhuunfaa irraa ka'a jedhee amana mootummaan tu akkas ta'e ta'eeti. Kanaaf xiyyeeffannoo maalitti kennachuudha? Lammummaa Itoophiyaa namni qabu hundumtuu mirgi bilisummaa isaatii fi mirgi isaa individual liberty and rights inni kun eegamuu qaba jedheetu xiyyeeffannootti kennee hojjetachuudha. There are 3 fundamental principles which are the liberal government must provide and protect for individuals. Fundamental principle warra ta'an principleota sadiitu jiru. Kamtu kan liberal governmentiin lammii yookaan namoota dhuunfaadhaaf namoota dhuunfaa biyya sana keessatti yookaan liberalizimii biyya hordoftu keessa jiraatanuuf lammiilee yookaan namoota dhuunfaa achi keessa jiraataniif kan inni eeguu qabu jechuudha.
the principle of equality, principle of due process, principle of mutual consent. Pirinsippiloota kana fakkeenyaaf biyya liberaal ta'uutii kaan liberaalizimiidhaan gaggeeffamtu keessatti fakkeenyaaf kanneen akka Ameerikaa jechuudha. Three fundamental principle jira kan mootummaan xiyyeeffannootti kennee irratti hojjetu jechuudha. Kan inni namoota dhuunfaadhaaf kabaju yookaan hojii irra oolchu jechuudha. Equality, treating individuals who are similarly situated in the same way and afford them the same rights. Equality yookaan walqixxummaa jechuudha. Kan jechuun treating individuals who are similarly situated. Namoota dhuunfaa namoota bifa similar yookaan immoo bifa haala wal fakkaataa keessa jiran the same situation keessa kan jiranii the same way yookaan immoo situation yookaan immoo condition yookaan immoo haala wal fakkaataa keessa warra jiranii haaluma wal fakkaataadhaan isaan keessummeessuu yookaan ilaalcha wal fakkaataa isaaniif qabaachuu jechuudha mootummaan. Mirga wal qixxee isaaniif kennuu jechuudha. The same right, afford them the same right, provide them the same right. Fakkeenyaaf amma isin warri kanarraa barattanu haala wal fakkaataa qabdu namoonni dhuunfaa jechuudha. Maal jechuudha? Barattoonni dhuunfaa jechuudha. Barataan 50 yoo yuunivarsiitii sana keessa yookaan immoo kilaasii 60 keessatti barattu kana keessa yoo jiraate barataan 50 situationii wal fakkaataa keessa jira. The same case keessa jira. Maal jechuudha? Hundumtuu barataadha. Hundumtuu doormii jiraata. Hundumtuu kaaffee irraa fayyadama yoo ta'e. Hundumtuu koorsii kana walqixxee dhibbarraa isaaf qabama yoo ta'e. Kana jechuun being under similar situation jechuudha. Bifa wal fakkaataa keessa jiraachuu. Namoota akkasiitii fi mootummaan walqixxeetti ilaalcha isaanii qabaachuu qaba. Mirgi nama 50 barataa kilaasii keessa jiru hundumaaf 50niifuu tokkoon isaanii 50 isaatiifiu mirga walqixxee mootummaan isaaniif the same right isaaniif kennuu qabachuudha. The second one is due process. Government is responsible to fairly treat individuals over whom it exercises its power. Due process gaafa jennu maa inni mootummaan dirqama akkamii qaba? Fairly treat individuals. Namoota dhuunfaa bifa haqa qabeessa ta'een yookaan immoo namoota dhuunfaadhaa fi ilaalcha haqa qabeessa ta'e isaaniif qabaachuu jechuudha. Warra aangoo isaa irratti practice gochaa jiru kanaaf warra aangoo isaa kenname irratti practice gochaa jiru kan namoota dhuunfaa kanaaf fairly treat gochuu qabachuudha yookaan immoo bifa haqa qabeessa ta'een utuu wal hin caalchisin by avoiding marginalization biased utuu wal hin caalchisin bifa haqa qabeessa ta'een namoota dhuunfaatiif walqixxeetti isaaniif responsible ta'uu qabachuudha yookaan immoo dirqama isaa bahuu qabachuudha. Mutual consent. There must be good relationship between citizen and the state. Mutual consenting kuni waliin wal hubachuu jechuudha yookaan immoo mutual understanding, mutual agreement. Walii galtee waliin wal hubachuu eewu mootummaaniif lammiileen biyya sanaa jechuudha. Mootummaaniif namoonni lammummaa biyya sanaa qaban jechuudha. Fakkeenyaaf mootummaa Itoophiyaatii fi namoonni lammummaa Itoophiyaa qaban isaan gidduu mutual consenting jiraachuu qaba yookaan mutual understanding mootummaan lammiilee kana hubachuu qaba. Lammiileen kunis immoo waan mootummaan hojjetu hundumaa isa hubachuu qabu. Mutual relationship, good relationship. Walitti dhufeenyi gaariin lammummaa biyya tokkoo namoota qabanii fi mootummaa biyya sanaa gidduu walitti dhufeenyi gaariin jiraachuu qabachuudha. Good relationship. The second one is citizenship in communitarian state. Communitarian state jalatti immoo citizenshipin akkamitti ilaalama? Communitarian thought keessatti jechuudha. Yookaan communitarian approach keessatti. The communitarian thought is also known as the nationalist model. Karaa maqaan biraa kan communitarian thoughtiin kun ittiin beekamu nationalist model jedhamee beekama. It argued that the identity of citizens cannot be understood outside of their territory, culture and traditions. Eenyummaan identity of citizens, eenyummaan lammiilee biyya tokko keessa jiraatanii maal malee hin hubatamu? Territory biyya sanaa malee hin hubatamu. Kan territory yookaan lafa bishaanii fi air space uummanni sun irra jiraatu malee hin hubatamu. Aadaa biyya sanaa malee hin hubatamu. Tradition yookaan barsiifata uummanni sun keessa jiru kan biyya sana keessa jiru malee addatti kophaatti hubatamuu hin danda'amu. Fakkeenyaaf identity of citizens gaafa jennu citizenship uummata Itoophiyaa keessa jiru lammummaa Itoophiyaa qabu hubachuu kan dandeenyu territory Itoophiyaa keessatti yookaan immoo lafa Itoophiyaa irratti jechuudha.
kaalcharii aadaa Itoophiyaa keessatti jechuudha. Tiraadishinii yookaan barsiifata hawaasni Itoophiyaa ittiin jiraatu barsiifata inni qabu keessatti hubachuu dandeenya jechuudha. Nama dhuunfaa irratti miti. The political subject is belongs to community. Belongs to a community. The political subject gaafa jedhu maal jechuudha? Mootummaa jechuudha. The government jechuudha. Politically authorized body jechuudha. Organ jechuudha. Qaama aangoo siyaasaa of hirkaa qabu jechuudha. Political subject gaafa jennu mootummaa jechuudha. Is belongs to the community. Nama dhuunfaaf utuu hin taane mootummaan kan inni dhaabbatuuf community dha yookaan hawaasaaf not to an individual jedha. Faallaa liberaal ta'uutiiti. Liberaalizim keessatti mootummaan eenyuuf kan dhaabbatedha? Nama dhuunfaadhaaf, mirga nama dhuunfaa kabachiisuudhaaf kan dhaabbatedha. As of communitarian thought, the government is belongs to community not to an individual. Mootummaan hawaasaaf kan dhaabbatedha malee communityidhaaf kan dhaabbatedha malee individualiidhaaf yookaan mirga nama dhuunfaa kabachiisuuf mitiyedha. A health community maintains a balance between individual choice and the protection of the communal way of life. A health community. Hawaasni nagaa qabu jechuudha. Nageenya qabu mootummaa wajjin. Balance of maintains a balance between individual choice and the protection of the communal way of life. Communal way of life yookaan jireenya hawaasummaatii fi jireenya nama dhuunfaa gidduutti maal godha jechuudha. Balance godhe yookaan immoo bifa balance wal godheen hawaasni suni individualis kabajee hawaasni sun akka hawaasaattis wal kabajee mootummaa wajjinis wal kabajee jiraata jechuudha. The good of the community is much above the individual's right. The good of the community gaafa jennu the thing that serves the community, advance the community is more important than individual's right. Wanti hawaasa akka hawaasaatti gargaaru waa'ee mirga nama dhuunfaatii olii jechuudha. Kabajamuu mirga nama dhuunfaatii olii jechuudha barbaachisummaan isaa. The third one is citizenship under Republican thought. Under Republican thought. Republican thought kana jedha thoughtiin theory kun immoo maal jedha? Citizenship akkamittiin kaa'ama? Republican citizenship theory put emphasis on both individual and group rights of the citizens. Republican citizenship theory kun immoo maal kaa'aa jechuudha? Xiyyeeffannoon mootummaa maal ta'uu qaba jedhee kaa'a. Xiyyeeffannoon mootummaa inni jalqabaa both individual and group rights of citizens jiraachuu qaba. Lamman isaa jechuudha. Individualii fi kan liberaaliitii fi communitarianii kan walitti qabudha kun. Liberaaliin mootummaan citizenship kan inni jalqabu individual irraa ka'aa jedha. Communitarianiin immoo community irraa ka'aa jedha. Hawaasa irraa ka'aa dhimmi mirgaa dhimmi lammummaa biyya tokkoo jedha. Republicaaniin immoo maal jedha? Theoriin kun immoo maal jedha? Dhimma lammummaa biyya tokkoo gaafa kaafnu mootummaan xiyyeeffannoo inni gochuu qabu maal inni kabajamuu mirga nama dhuunfaatii fi kabajamuu mirga waloo collective rights, group rights. Lamman isaa jechuudha yaada liberaalizimiitii fi communitarianii kan walitti qabatedha jechuudha Republican citizenship theory kun. Mootummaa waluma qixxee mirga nama dhuunfaas kabachiisuu qaba, mirga hawwaliinis kabachiisuu qaba. Malee mirga nama dhuunfaa qofa kabachiisee mirga nama walii irratti xiyyeeffannoo kennuu dhiisuu hin qabudha. Fourth, multicultural citizenship thought. As of multicultural citizenship thought, citizenship in a modern state should include cultural rights, group rights of the community within a democratic framework. In Nafrafan more multicultural citizenship jechuudha. Under multicultural citizenship thought or approach, citizenship in a modern state should include cultural rights, respect of cultural rights of the community and group rights of the community within a democratic framework under umbrella of democracy. Maal jechuudha kun multicultural citizenship kuni citizenship maal irraa ka'uu qaba? Modern state yookaan biyya amma kana modern isaa ta'e state ammayyoofte kana keessatti citizenship gaafa waa'een isaa ka'u cultural right of keessatti qabaachuu qaba. Hawaasni biyya tokko keessa jiraatu cultural right isaa isaaf kabajamuu qaba yookaan mirgi aadaa isa ofii guddifachuu, mirgi aadaa ofii babal'ifachuu, mirgi aadaa ofii hordofuu isaa kabajamuu qaba.
Group rights of the community is kabajamuu qabaadha yookaan immoo mirga gareedhaan kan community qabu kabajamuu qabaadha. Kun immoo kan inni ta'uu danda'u within a democratic framework. Dimokiraasiin yoo jiraateedha yookaan immoo dimokiraasii keessatti jechuudha. Adeemsa dimokiraasii keessatti jechuudha. Yoo sirni dimokiraasii jiraate cultural rightiin group rightiin community hin kabajamaan jechuudha. Kun immoo citizenship wajjin kan wal qabateedha jedheetu kaa'aa jechuudha. This is all about the today's lesson. Next, we will discuss about the modes of or ways of acquiring citizenship. Kan jiru walii wajjin ilaalla. Har'aaf inni kun nugaa galatooma ulfaadhaa. Thank you for staying with me till now. And let me remind you one thing, that of subscribing, like, and share my YouTube channel. Kanaaf hin dagatinaa waa tokko si yaadachiisuun barbaada. Subscribe gochuu, like gochuu, share gochuu hin dagatinaa YouTube channel kana. Ulfaadhaa nagaanaa qabaadhaa isiniin jedha. Yeroo itti aanutti paartii itti aanu qabadheen dhiyaadhaa. Up to that, bye bye. Thank you.